akkuma obboleessi keenya reef kaase gaafa dhaqxee achi keessatti uf keessaa gadi naytu uf hin beektu jechuudha ergachirraa buute of beekta. Na arganiif jecha ka haati kee biyyarraa beela jirtu ka biyya keessatti gartee biyyarraa baatee ilmoo malee dulloomtee du'aa jirtu achirra teettee bara baraan nama meeqa namni hin beeku nama kuma dhibba asirratti kennee jira namni haadha biyyarra keessa namni zakaatti ila barbada boona nu amma siin dubbannaa miti dubbiin keeti tarabbi dhamaase maal jetti beeyta tarabbiin jechaa yoo addaan hin baasiniif jechuudha kun duudi itti dhufuu didee qurunfudullee dhuwiidoma irraan buune kuni ekeraa irra raasina yatti mee ekeraan nama jiru moo nama du'e rabbiin si qabe mee laale habiibti wanni gootu ani itti gaafatamaa dubartiiti obboleettiiti dhageeffadhu wanni badaan afaan himaa si baami dhageeffadhu miyuutillee singuru simatti maa dhageeffadhu haadhatiyya bada goromsa abbaa kiyya jalaa badeo dhageeffadhu ta abbaa kiyya olfaa'u diddee biyyaa baate gurraatti intala baadiyaa ati gurraatti intala baadiyaa osoo hin taane gurraatti intala jinniiti maqaan kee dhageeffadhu ake gootu lubbu qayyisirii bittee maal goota beeyta dhiiratti meeshaa kaasa qayyisirii yoo qallaadhatti daakanii sukkaara irra buusanii dhugan jechuudha dhiiratti meeshaa kaasa dubartii immoo duudatti fida jedhi akka afaan kee kun sii qajeelee ekerarraa agartee durriyyetti sii qajeelu jechuu qayyisirii daakii dhugi kuni ergaa kee gara laafuti rabbi ekeraa si haa godhu ekeraa nama du'ee reeffesaa lafaa baasanii rarraasanii namni lubbuun jiru akkamitti ekeraadhama siinta akkamitti beektaa gara laafoo ila bee asirratti wanni ati xiqqoo si jala hafe oduma beektu maal akka ta'e beektaa yoo xiqqaate siintu waggaa meeqala jirti wallaahi waggaa 8 haga 12 watakka hin beektu abbaa faadhan beektu waa takka hin qabdu bakka itti dhumattu hin beektu ta ijaazaa fi kaanumaaf sadaqaa bakka malletti dhumate tan abboona dhageeffadha amma ila oromummaa na dhageeffadhu wallaahi dhugaa isinitti amma faaxeewwan jala kana yoo namni mallaqa kee hin baasinii rabbii jedhi mallaqa kee hin baasinii bakka argee hin yaale sin nyaatin jedheen jala kana deemee hudduuban kun nama akkamii beekta warra gartee gaafa jiini dhufu ijaazaadhaaf jechuun gartee shaantaasii keessa solaalteeti maaltu affaazaa malee shaantaa jaraa keessaa waan akkana gartu bar gaafa ijaazaan ga'u kophee dheeraa tokko godhatee hidhii kono qolama dibate danqar kutaa yoo jiini kun dhumate kaarsii bira dhaabbata yoo jiini kun dhumate kaar argee bira dhaabbata isiin asirraa qunxurroo dhiiraa laakkayuu malee takkaa gajjettee akka ilmi namaa dalagatee hojii jiruuf dalagdee jijjiirtee hin beektu wallaahi lazim dhugaa isinitti maa bara shaantaa sii gaafa keessa laalte maal jedhan waan hundi cuqqaalatu san qofa keessa jira dhageeffatu akka namaa osoo taate dalagattee jijjiirtee sirraa galti wallaahi qonfee kana waan qalama diimaa tokko dibate kophee dheeraa tokko godhate danqar akka namaan jiru saakkama kuni maali haadhaaf abbaan isii hin beektu haadhaan dawwaltu abbaan dawwaltu saaxaramaa akka gartee rabbi abaare gaafa gargaarsa jedhan qoffee dhaabee mana gargaarsaa keessa sit dhaabata tamadaamii irraa fuutu taan dhayxee qunxurroon bitatti taan gartee namaa ergiti isiin bakka isiin jirtu hin jirtu bakka warri jirtu haati jirtu hin beektu nama du'a haadhaa waggaa keessatti dhagee jira bara obboleessoo dhugaati ani nama beeku sitti ma bona kiyya dhiifama wajjin nama beeku sitti ma nama beeku nama TikTok gubbarratti gatii ijaa isinii kafallaa dubartoota immoo warra madaamii kana gatii ijaa isinii kafallaa intala tana nu barbaadaan footoo isii maxxansanii TikTok gubbarratti nuti isii barbaadaa ture TikTok keessaa wanni isin dalagduu fi imo keessaa waan isin dalagdu qaba achi Facebook irra maxxansanii gatii ijaa isinii kafallaati please intala tana nu barbaadaa jedhan isin imo keessaa maatii waggaa 2-3 dubbistee hin beektu warra darasaa jedhamu kanaa fi warra feemasa jedhamu kana TikTok keessaa qallabti dhageeffadhu maaliif jarala gizee gargaarsa jedhamu bakka darasaan itti jara kana waamte wanni jarri hin dhaabanneef maali dhageeffadha rakkoo jira jarana ka Ameerikaa jiru ka Yuroop jiru ka Austraaliyaa jiru mallaqa dhabeetii miti ka isin ganamaa galgala jambii waan adada ji'aatiin guyyaa ji'aa jarri mallaqa fudhatu darasatuuyyuu guyyaa beeka duratti dabarsitee itti maalii kana qabatan maalii kana kayyeemoo keessatti qabatan tokko jira mindinoo ka maali affaazar mindinoo alaaqumma waan wayiitu jira maali jedhaniin badabboo waan sayyaaki ka itti mallaqa guuran tokko jira daawaa moo yookaan waan wayii tokko laa daawaa miti wannaadha laa bada maal jedhaniin waa jedhan maqaa qaba obboleessoo jarriin beeyti komantiin barreessaa irra jirti jarriin beeyti maal jedhaniin bada waan santu jira aruusa waan sana muhaajizaadha moo muujizaadha inja waan kana tuuyyuu jarri muhaadaraadha galatu muhaadaraadha thank you muhaadaraadha jedhanii duratti gaafa mallayni jaraa ga'u ni beekan
itti qabatanii asoo mallee inni borsaa jaraan seena qaxita xabbi jedhe jara bira dhufu mallee. Ammallee eeganii jaarratti mo'aadaraa itti qabatan xabbi jedhe. Ummata akkanaa kana jechuudha obboleessa kee kaawwata biyyatti galan harka qullaa dhaabatan dhalaa meeqa meeqa ka gargaaramte. Kawaan biyyaan baa biyyaa galteeni biyyatti asitti deebituun biyyaan baatti deebituun dhabdee manallee achii waa dhabdee barandarratti teettee buna namni kireessee mana namaa buna shaayii gurgurtu beekaa jechuudhaan. Ummata kana yoom qaruu dandeenya? Jarana addunyaan fagoo jirti ummanni kun inni jiyoodhaasi bar inni jiyoodhaa miti jarana inni jiyoo jira isin inni jiyoo warroota kanaati. Saamamtoota jechuudha. Kanaaf warra kana qaruun barbaachisaa. Barumsa isaan barbaachisaa. Warri biyyoota faranjii biyyoota garaagaraa jiran mallaqa nyafii qaban. Gin akkatti fidan beekan kalkuleet godhanii lafa kaayan fayyaadhaaf lafa kaayatan baankii keessatti mallaqni kun hagaran seefnaa ta'u jedhanii lafa kaayatan waan hundaaf if eeggannoof jedhanii mallaqa lafa kaayatu namni shilingii takka buusu hin jiru. Jarri tunoo wayita biyyaa baatu yaala andi timirti noo mi'ootu. Akkaawuntii takka biyyaan qaban. Sigalee. Biyyaan bayan wayita biyyaa bayan mallaqa kana wayita argan asitti achi facaasu achitti facaasu kushiinatti 0-0 ta'anii deebi'anii kushiinaa dhaabatu jecha gijjiin qabu mallee. Kanaaf uummata kanaaf ani yeroo baay'ee waan kanarratti silaalamni dalagu jiraate asirratti dalaganii uummanni kun ni bilisooma sammuun ni bilisoomti kiisiin jaraalle ni bilisoomti jedhee yaada tokkoffaa gabrummaa dansaatii fi gabrummaa warra feemasootaa jedhu kana jalaa bahuu qaban uummanni dhugaa yoo ka dubbannu taate jechuudha. Bakka tashaggarnau isaanin cinqabne waan takkatti dubbadhe sirraa deemaa dhiifama warra jala jirtani mirga keessanii waan feetan gochuu mirga qabdanii yoo dandeettan birrii boorsaa qabdanii miti yoo qabaattan jechuun mana Itoophiyaa irraa gurguraa deebisa mirga qabdan yoo qabaattan jechuun mana Itoophiyaa irraa gurguraa doktor Meenyetti akkanaa tanatan nu rakkisaa barboodha amma gastii galteetiniin miliyeeda kennan galchaa itti gastii ijoollee nagateetu jechi yoo qabaattan jechuudha asii miti Itoophiyaa irraas deebisa isin eeyyamnee jirra kun mirga keessan qabeenya keessan namaa miti rabbuu isin dhooguu hin danda'u rabbuu yoo isin kennitan homaa irraa isin hin gaafatu garuu wannan dubbachuu barbaadama maalinni fasaamota donqooroodhaan kana jechuu kana boorqon akka jaraa fooloo godhee jechuu ana dabalatee feemasa fi hin jettu. Jarri tuni tokkoffaa warra osoo hudduun dhiqanne jechuu sa'a 24 anan makkee hudduu dhiqadhee deebi'a. Sa'aatii 24 osoo hudduun dhiqanne warra teessoo gubbaa oolu. Kana maaltu keessa jira hudduu fi mataa irraa keessa shayxaana jira. Osoo marraa takka ol kaatee salaata takka salaatte sammuun isaanii hin dalaga. Tokkoffaa isin warra shayxaana jala deemaa jechuudha. Warri achitti reeytanii rabbii kiyyaadhaan allee obboleettii xiyyaa maalii ta'ee akkas ta'ee Ono kuma shangalchaa jireetu tun jechuudha shayxaanati. Okay? Lammaffirratti jarri kun jechuu galgala karra ta'an kursii ganama karra ta'an kursii yeroo takkitti kursiin addaan hin baanu. Osoo gabbayanii kursiin addaan bayanii daqiiqa 5-20-30 oksijinii fudhatanii sammuun hin dalaga. Kana jechuun maal jechuudha? Teessoo homaan godhu wal bira ta'a malee. Sammuu jiraatu doomee jechuu kanaafiniin fasaamota jedheenani. Sadaffarratti hattuu takka jira. Kijibduu 2 jira. Sakkaaraamii 3 jira. Wallaahi laziim. Jarri tun 3 wal fakkaatti sirrifattu. Sakkaaraamiin amma erga ofii waan feete haasa'u sin dhageeffattu. Hattuun eega waasa jalaa fuudhu waasitti hin kennitu. Mee ilaala. Okay? Jarri tunillee akkasi ofii waan kennitu. Ofii waa kadhachuun dhiiftu. Dhuftee mee akkana godhaa mee akkas godhaa. Sababa kanaaf jarattii sanis jechuu yoo jarri deebitee mana bantee intala tana hin qarqaarrete intala luuti irraa citisan dhiiftee sila qo'aan ka jedhu amantii qabnu nu. Jiran warra amantii musliimaa masgiidan gargaartanii quraanan bittanii masgiidan ijaartanii ijoollee yatiimaan gargaartanii warra ortodoksii kunoo beeta kiristaaniin ijaartanii matsaaf quddusiin bittanii warri pheenxee moo wangeelan bittanii qaalicha keessan ka waan beene san deemiti tamaari sirriitti salxanaa fudhadhuuti warra musliimaati wal karaa akkariin jettaniini kanatu faayidaa isinii qaba waan keessatti hirmaachuu itti amantanii miti. Kana godhaa malee akkamitti gadi yaatanii tumaan argitan kan ajandaa godhattan. Sadaffaa faaxoochee ka amantii hin qabne ka waan akka beeyin jechuu habiibtii sitti waan addunyaa irraa si gammachiisu.
ما جت لي متى إنه ويسيسي ممالتات كافتو كيسان كوت بودا جارتين تيما نجرتو جازان عرفتا Ninya سدا nyaate. فرت جاتشودا سدا فرت شمران وان سنغم مچسنيتمو كما بوچن Si تنجت gara والله lao مدامتي bakka tikeetti waan akkana ture baati addallee tak deema bara duraatu sitti deebi'ee takaallettiin mana keessatti namichi eegale gastii kee gubbaa miisa. ايه يتي والله سوبي ودمان تاي ماكينة كيسا تي افورا كو ماكينة كيسا نبلچي ودمان ماكينة كيسا وچو اي كنا چيسي والله Dha'u ema jettee ايه بدا يسال dha'uu بدا والله برقافسن چوك جري انا فاتت اوان سنغم مچسنيت تايمو birriin isin gastii osseentanii sakandii takka sirraa fuudhanii gasti darban sin gammachiisu wallaahi kakadhe sitti maa kana kakadhe kaadiisni rabbillee jedhe ka'anillee qara'ee arge ka'anillee daawwaa godhee natti tole ka'anillee ittiin rafe bada konkitti hayyu azalaa deem taaziyaatti haa bu'ani konke mana kiyya fooloon goone ka boonoo fooloon goone rakkoo himatta rakkoon sitti haa galchuun jedhu afaan kiyyaanan kaafattu hin bareedda Muhammadu si janaajjanii qarshii irraa nyaatee hin beeka wanni biroo maalinni ስለዚህ ዋን ሲንገመችሱ ስንትሙ ወላሂ ብሪ ሰደቃ ከንተንሳ ኤጋ በዲም በዲታቴ አልጋ ጽዳር እንዴማ ቀበአ ሙሐመዱ ቀሻ ወየከችን ባንተሙ ፍለዳ halkan takka deemate gabri sira tarraftu walitti darbabula ya mirqan halkan sani ya hirriba halkan sani ya fuula bareedin halkan sani jismin ke hundi si jijjirame gammadde yetti debita kanammo ayo jedhu beeta rabbi singaafatu miti rabbi singaafatu sidisun suwan birata nangalchu sunu ji rabbi takka deemtu sibbeka gin jismin ke si gammada da'wa ki kesatti wallahi lazim jismin ke si gammada naman gammachisini debi uf gammachisechu fi yoo indeemi warra zala tirfi haasa'u isinirraa gabaabsee jira miyuuti isinirraa godha ijoollee biroollee ol galchaa irratti kennadha boona haatillee mubaarakammaa zura raggaxe oomatti deebee raggaxe irra naan taru fayyaalummaa fi jechuudha dhiifama naa godhe amma lamatti hin deebi'u asliin kaayiroo ba'uu hin danda'u yoo inni achi dhaqee asliin raggaxa okay haadha faatitti asliin raggaxa jedhe ati mubaarakiin raggaxii makii immoo eenyuun raggaxaa pada makiinu nitergina mama bayani la mama bayani tawa mama bayana mararti nitergina makitto enu nitergina am watergale abaki na arab settina le netti kate kam wada badarakad wallahi lazim ya rabbi makinu shod ya rabbi ta firo arab sita ani rakkoon qabu ani jaballeessa nama beeyta gararaafu akka sirnyaatittille akka dhugaatittille wanni garaana nyaatu maali beeyta ummanni siistama fidee foormulaa fideetiin karabatiidha hidhatee kadhatu kana wallaahi billaahi naraaja sila ummanni muudii qabu barumsaan qabu aqliin qabu ummanni wallaalaan walgayeeti yoo muudii namarra qabatu beeyta ana na aarsa ilmi namaa akkamitti na qarqaaraadha karabatii hidhatee osoo jaarsi koonsiraakshinii keessa dhaabateetiin jaarsi duddaan gad jedhee hin dandeenye yoo dalagatu as fidanii kana rochaa waa takkan beekne ka timirtii hin qabne zollaa yoo as baasaniitiin namaafoo dhaabanii guyyaa rabbi kadha waggaa irraa waggaan kadha maalidha yoo kana sappoorti kanama godhan taate hin jirte ijoollee muudii qabdu ijoolleen ummanni aqlii qabu hin jira akkanumaan tokkicha wayii sappiraayiziin godhanii makiinaan bitaniifi anaafsi jawala xiqqoo laaftuu qabatu tanan qabatu ummanni aayifoonii 00 kana qabata yoo bira geette ammoo ummanni raacha fakkaata joomina sii gala ummanni raachi kun dalagaan isaan achitti dalagan dalagaa xixiqqoo yoo bira geette hin jirtu miidiyaa kana irratti jechaadha baxaan biraandiin akka isaanii hin jiru timirtii ammoo yoo gara barumsaati yoo itti dhatte waan beekani afaanuma kanaan kikkijibanii dhara dhugaa godhanii sussufanii chiikota mana madaamii jirtu dhamaasanii akka waa itti hojjetatanii jarumarraa guuruudha wanni akkanaa kanarratti osoo dubbattanii wanni kun osoo sirraa jechuu barbaadeeti taani gara laafoonuu fite ujoolle yoo mara kaafattaniitiin marqaantanii waan gootan dhabdan anuu singili wallaahi billaahi rabbiif jecha ofisinii qabe mataa keessaniin isinitti gataa koottaa warabbul kaaba yookaan ammoo gastii ol baate ebaluutii anillee hagana darbad ebaluutii hagana darbad ettee gasi darbanii omaa faayidaa siin qabu sii gala
yookaan haateti biyya ergi bunaanaa bitattu haatetu akka malee jirti haati teessanu duriyyee wandalaaxee qarqaarrattaniitiin akka oromummaa wayituun jirtu wanni isin oromoo fi yookaan saba keetiif sabummaan si quuxxeetiin akka namni minniiffattuuf hin jirtu yoo qarqaartan dhibamaa qarqaara mucattii gaaf kaani lukarraa muran san qarqaara dhibamaa meeqa jira rakkataa meeqa jira ajmaanii kana ka mucaa karabatii hidheetiin taa'u qarqaarru malee hidhaniitiin marraa 100 achirratti fidan wallaahi ijoolleen beeloftee gara baarara gayyaatee ala galuutti jirti miskiin birrii takkatti waan bishaaniin dhuguu hin qabne osoo ijoolleen akkasii jirtu mucaa karabatii itti godhanii suufa itti jijjiiranii qara boora tokko akka dinifoormii askuulii baatee isumaan deema amma suufa itti jijjiiranii moodela haaraa godhanii bifa sanii kadhaa eegalanii jechuudha wanni akkanaa kun osoo dhaabate jechuu barbaadee tuulumaa galatti. Amma asirratti gara laafoo qo'i isin beeytanii suuqii guyyaa tokkotti eebbifamtee nu Dubaayii keessatti bakka biraatti ennee kuma qabna. Suuqii har'a eebbifamtee ganama baddee jira Dubaayii keessatti. Gara laafoo keessa argamee eebbisee. Suuqii jettaati manni nyaatatu galgala eebbifne subii diigama. Ganama badde suuqiin amma mubaarakee eebbise jaalattanii jibbitanii gaaf tokko walitti sirraree nama walitti raree eebbisee ganama badde. Suuqii sun jirti gara laafoo dhuguma rabbiitu. Anaan taappellaa bitadhu naan jedhanii mucayyoo amma firoo hin dandeette ati sana biifti dhageessitti maa firoon hin danda'u jedhi rakkoo hin qabu mucaan peepsiif miriindaa kana lafatti nan bisoodhi xaarmusiin hin jirtii godhi atuu hin dalaydaa rakkoon hin jiru ati madaqi hundaa suuqii qofa maali ka Nuraddiin baabaan eebbise xurumbaa maali jedhu tokko gaafsa malee agarree aches galgala eebbisanii ganama badaa wajjitee achi dhagayi ganama galgala guyyaa eebbisanii ganama baddi suuqiin hin agartu boleesiki eso ana bar keessaa na bilbilanii ana biratti illee nu biratti illee sirritti waan namni illee si bebbeekuuf kootu taappellaa bitadhu qarshii haganaan bitadhu hagana attaarraftaa achi booda akkana goota sila suuqiin xiyyaa miti waan ittiin bitadhee ittiin wajjadhu hin qabu sila maaliin itti galchenna rakkoo hin qabu taappellaa qofa intinii jette si karayyaane akkana gootaa nuufillee akkana minaamina dhanii beekta waa baay'ee haasanii ana astagfirullah bakka akka ilmi namaa saayikoo hojjechuu malee waan biraan doomina suuqii gara laafoon waan eebbifanne jedha keenya xiqqoo waa eebbisanii gara laafoo atillee ma waa kireessitee eebbifanne qo'ate kanuma mara dadhabina qabda rabbi jedhi no ani eebbifanne ambar jechuun suuqii hin bitadhee dhaqee siistamiin isiin ta'u achumaan bakka hin miliqani. bar wannan ayyun kiresan jedhanii bara warabbol kaaba chiikotumaa bar sargii minaamina dhanii bar kireesanii fa akkas hojjetan jedhanii ootanii Dubaayii nu fiddanii amma wallahi akkas abbo anka jedhu chiiko nu kiraayi anka jedhu faaxadha nazala akkatu abaris takka waan jettu bari firoo waan jettuun dandeettaatti bayyo waan kanatti haasa faaxeen akkana wal nyaatti kun akka raamoo wanni keessaan baatu lakki dandeettaa miti bar jechuun ka inni agasanii ta'inni dadhabee asiin itti haguuttu kamaa isii kophaa nyaata ati malee maa silaa xaarmusii fi haayilaandiin ka baratanii namni waa dhuguufuu hin bitataa inni rafaa itti sumta lubbu rakkoon hin jiru garaa ol qaba gartee mucaa kakuteettuun jechuudha. Wallahi kana musaadaa jiraatanii rakkoon qabu taraa walitti isin kennina koota musaada ma jiraataara kala maa rakkoo qaba bishaan anjaa kenna dhuguu bitannee ofirra kenna haayilaandatti itti qadaadde qaa goota sila saawuntii qabdi sa'aatti ati raftu siin haayilaandii fudhatteeti ammaa maaseentu mucayyoon takka waan jette beektaa wayita bishaan guutuu jiru moo wayita qixxee jiru dasi sin jedha jennaan yoo xiqqoo qixxa nagattana jette maali jennaan harkaa walitti tokkanu qaa jetteette abboo faaxoche sila rabbi jedha kan arabsitan kana mee rabbiidha nu haayilaandii moo xaarmusiidha moo waan jarri dandeettee seentusan akkamitti dandeenye rabbiin isin qabe xiqquma nu yaaddanii wallahi lazim wallahi lazim deemaa itti yoo jechuun nu isin hin dandeenyumi akka nu hin dandeenye sinuu beektaniimi maal gootanii koomantii barreessan gara haayilaandii keetii habibti let's go wallahi akkas yaa ummata keenya galatooma lammaffaa immooti teekinooloojiin baay'ee babal'ataara teekinooloojiin akkasii hundi keessanuu galatooma illee irraa ba'uu deema
mee takka warri of walakkaa ta'e. ajjeesaa yookiin akkana naa godhaa ani of ajjeesuu edaa yookiin wallahi amma takka kadheen gadda ganama fayyaalessa iluutti ol seenteeti viidiyoo fataa jetteetuma baatee guddiftee akka sana Afaaniin jettee fudhattee dubbadhu wallahi. fataa jettee viidiyoo baate obboleesso wallahi billaahi tallaahi amman of ajjeesa gasti kanarratti jette amma yoo nan gargaarre qarshii 5,000 qaba kuma kudhanii amma yoo nan gursifne mucaani marifate gasti isaa keessatti osoo inni didee laali ka odoo fajjeefte balaa isaatti torte bar maalti gargaara oromootti maan iyyiin jedhanii isaafillee rakko laalme raasuma baateetuma wallaahi billaahi Kunoo maalisa? Waan jette dhageettaa boona. fudhadhu Mucayyoo tanaa guyyaa beellamaa hin qabneefi. Ayyee. Quuftuu tanaa guyyaa beellamaa qabnaan kunoo tokkummaan jira arge oromummaan jira arge. Booddee lafaa ijoolleen itti qoosuu eegallaa waan jedhan beektee waan jetten talli. Eega birrii naa guuruu diddan baay'ee isin rakkisu kunoo gamanni as jira waan takkitti isinitti dhaamadha jettee wanni faacha jira. Jiloo fa'aa gartee meeshaa lafaa xaragu malee waan biroo hin beekne. Achi booddanii